kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame. kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Kun qophii faana gootaati. Torbanitti kan isin biraan geenyu qophii faana gootaa keenya irraatiin seenaa aartistii tokko kan isin biraan geenyu ta'a. Kan isin faana turu ani Odaa Abtaamuuti. Nu hordofaa. Seenaa aartii Oromoo keessatti ga'een leencaa yoo kennameef kan itti xiqqaatu malee kan itti hin guddanne. Bohaarsuu, bashannansiisuu fi aartii dhimma ba'ee hojii guddaa nama hojjetee darbee fi roorroo fi cunqursaa saba Oromoo golgaa aartiitiin uwwisee ilma sabaa hojii seenaa hojjetee darbeedha. Hojiiwwan isaa gola hin seenne hin qabu. Hawaasummaa, diinagdee, jaalala, roorroo, siyaasa agarsiisuuf hojiiwwan inni hojjetee fi dhamaatiin isaa tilmaama hin qaban. Nama umurii isaa hundaa aartii keessatti dabarse, bohaarsaa fi bashannansiisaa namaati. Dandeettii fi beekumsi inni gama aartiin qabu gadi fagoo fi ogeessa. Jaalatamaa fi bakki inni jiru kolfaa fi gammachuun kan guutamu, nama yeroo hundaa nama bohaarsuun beekamu ilma Oromtichaati. Waltajjiin inni irratti argame hawwataa kan ta'u, namni hundi isa hordofuuf miiraan oofamee qalbii guutuun isa faana kan ta'u, dubbiin arraba isaarraa ba'u ariitii guddaan onnee namaa seenee sammuutti dabarsuun dandeettii miira namaa sochoosuu danda'uu qaba. Nama aartiiti. Dandeettii isaa ofirratti beekee hubatee daandii ogummaa isaarra bu'ee haalota mijatoo fi mijatoo hin taane keessatti hojii aartii gurguddaa dhalootaaf hojjetee nama jaalala guddaa gonfateedha. Sugar daddy maaf jibbitaa? Jaarsaaf xaaborraa waa nyaata. Kottu nyaata. Lafa deemtuu makiinaadhaaf adeemsee uffachiisa. Shitoof qaamisiisii bitee taasisee bashannansiisa. Kabinaa boolsiisii kaa'ee booliif baay'eedhaan si baasa. Dargaggeessa harka duwwaadha. Qaamisiisii gurgursiisa. Maqaan aartistii kanaa Adimaasuu Biraanuu Magarsaa jedhama. Oromiyaa lixaa Wallaggaa Biilaa Ganda Qumbii jedhamutti bara 1956tti dhalate. Ijoollummaa isaatti magaalaa Asoosaatti galuun bakka Kumuruk jedhamutti abbaa isaa kan daldalaa ture bira jiraate. Yeroo gabaabaa boodas gara magaalaa Jimmaa deemee yeroo murtaa'eef jiraateera. Adimaasuun barnoota isaa sadarkaa duraa achuma magaalaa Jimmaatti barate. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa ammoo gara magaalaa Annuura Oromiyaa Finfinnee deemee hanga kutaa torbaatti erga barateen booda fedhii ganamumaan kaasee isa keessa jiru milkeessuuf barnoota isaa addaan kutee imala gara addunyaa aartii tokko jedhee jalqabe. Turtii muraasa boodas guyyaa hojjechaa galgala barachuun barnoota sadarkaa lammaffaa xumure. Dandeettii aartii isaa leenjii garaagaraan kan gabbifate Adimaasuu Biraanuu walakkeessa bara 1970 keessa mana tiyaatiraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti akka weellisuuf qacaramee sirba aadaa Oromoo haala miidhagaa fi hawwataa ta'een dhiyeessaa turuu hojiinsaa ragaadha. Yeroo booda ammoo meeshaa muuziqaa tiraampheetii taphachuu fi sirbaa fi walaloo adda addaa barreessee dhiyeessuun hojjeteera. Walleewwan jaallatamoo inni mana tiyaatiraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti weellise keessaa sirbi mata dureen isaa Turungoo fi Biqiltuu Ganamaa sirbootii jedhaman isaan hangafa turan. Adimaasuun manneen tiyaatiraa biyyattii keessa jiran gurguddaa kan akka Agar Fiqir, Raas Tiyaatirii fi Beeraawwii Tiyaatir jedhaman keessa hojjeteera. Tiyaatiroota afaan Amaariffaan hojjete gurguddaa keessaa Haabuu Giidaa, Baalchaa Abbaa Nabsoo, Yeveenus Naggaadee, Isaas Nadii fi kanneen biroon ni jiru. Gama biraatiin walaloo sirbaa gurratti mimiyaa'oo ta'an hedduu barreessee weellistoota kan akka Sayyoo Dandanaa, Daagim Makonninii fi Abtaamuu Lamuu fa'iif kenneeraaf. Dandeettiin aartii isaa daangaa kan hin taane.
bakka galu hundatti waan miidhagaa hojjechuu nama danda'u diraamaarraa hanga baacoo yookaan hojii koomeediitti meeshaa muuziqaa taphachuurraa hanga tiyaatiraa fi fiilmii keessatti taatummaan hojjechuutti nama dandeettii addaa qabu ture. Fiilmii afaan Oromoo waadaa keessatti gahee kennameef fakkaachuun utuu hin taane ta'ee argamuun hojii hawwataa hojjetee ture. Adimaasuun diraamaa afaan Oromoo adda addaa beekamoo ta'an keessumaa kan jalqaba bara 1990moota keessaa baay'ee jaallatamaa ture. Qophii dhangaa irratti achi immoo diraamaalee mata dureen isaa Yooman Dulloome, Qaanqee, Ameerikaa, Abbaa Hojii Buraaburree jedhaman kanneen muraasa yoo ta'an diraamaa Dheebuu jedhu keessattis qooda guddaa fudhachuudhaan taatoo ta'uun daawwattoota biratti nama jaalala guddaa argatee turedha. Aartistoota biroo inni waliin hojii koomeedii fi diraamaa hojjetaa ture keessaa Olii Naggaa, Awwii Aayiluu yookaan Caaltuu Eelaa, Mirat Waldamaariyaam, Abbabechi Ajjamaan fa'aa kanneen lubbuun jiranidha. Adimaasuu Biraanuu maqaa dhaloota isaa maatii isaatiin ba'eef yoo ta'u, hojii aartii isaa keessatti ammoo Abbaa Lataa jechuun beekama. Maqaan kunis diraamaa gabaabaa tokko keessatti maqaa taatoo Abbaa Lataa jedhuun hojjeteen hedduu jaallatamee maqaan isaas Abbaa Lataa jedhamee jaallattoota isaa biratti beekame. Xiqqaa hanga guddaatti namni diraamaa isaa ilaalee ittiin bohaarre waan jiru hin fakkaatu. Enumaayyuu hanga har'aatti mammaaksa ta'ee namni haasaa mi'eeffachuuf kottu nyaattaa jedhe Abbaan Lataa jechuun haasaa isaatiin mammaaku ittiinis yaadatu. Kottu nyaattaa. Lafa deemtuu makiinaadhaa fadhiinisii uffachiisaa. Shitoof qaamisiisii bitee taasisii bashannansiisaa. Kabinaa boolsiisii kaa'ee booliif baay'eedhaan si baasaa. Dargaggeessa harka duwwaadha. Qaamisiisii gurgursiisa. Hojii sabaa yoo hojjetan akkasitti dubbiin namaallee labataa hanga labataatti jecha filatamaa ta'ee dhaalama. Abbaan Lataa yookaan Adimaasuu Biraanuu hojii aartii hojjechuu qofaa utuu hin taane aartistoota Oromoo har'aaf nama karaa saaqee fi seenaa gaarii onnee jaallattoota aartii Oromoo keessatti barreeffatee darbeedha. Abbaan Lataa abbaa ijoollee dubaraa 3 fi dhiira 2ti. Walumaa galatti ijoollee 5 qaba. Silaa maal godhuu miti waan olii dhufe tole jedhanii fudhachuu malee oliyyannoon hin jiru. Silaa'oo Abbaa Lataa of biraa dhabuu miti ofirraa fageessuunuu hin malu ture. Haalota walxaxoo fi dukkana guddaa aartii Oromoo keessatti dabarsee yeroo itti hanga ta'e miidiyaan babal'atee Oromoonis dammaqee aartii isaa hordofuu fi jaallachuu jalqabutti Abbaan Lataas hojii gurguddaa barsiisaa bashannansiisaniin daandii miidhagaa eegalanitti guyyaa namtuun sun irraan baatee saba Oromoo jaallaturraa dirqamaan addaan baaste. Namni dandeettii guddaa qabuu fi hojii baay'ee hojjechuuf aggaamaa jiru kun mul'ata isaa utuu hojiitti hin hiikkatin onnee Oromoo kan madeesse baatii Guraandhalaa 14 bara 2016 akka lakkoobsa Awurooppaatti maatii isaa saba Oromoo fi aartii Oromoo jaallaturraa dirqamee addaan ba'e. Abbaan Lataa lubbuun haa darbuyyuu malee hojiin aartii inni hojjete har'as
har'as jira, boris darbee ni jiraata. Kanaafuu namni saba isaaf hojii gaarii hojjetee darbe yoomuu jiraataadha. Obbo Admaasuu Biraanuu yookaan Abbaa Lataa, hojii keetiin saba Oromoo keessa amma Oromoon jiraatutti jiraatta. Daawwattoota keenya, afaanni gootaa keenya irraa kana fakkaata. Waan nu hordoftaniif galatoomaa. Qophiilee miidiyaa wiirtuu afaan biroo waliin nagaan tura. Eeboo odeeffannoo haqaa kan nu baasu, duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu, dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame.